Inni amma jiru kuni ani ijoolleen keenyaaf nan gadda. Tarii beekuuyyuu walakkaasaan jedha Dooktar Abiyyi fa'a. Mootummaa kana beektaa? Mootummaa amma jiru kana seetilarii fi birookeriitu mootummaa ijaarrata. Seetilariif qubattuu lafa Oromoo irraa fi dallaalaa lafa Oromootu marji walitti ta'ee mootummaa ijaarrate. Dooktar Abiyyi warra kanaan marfamee jira. Inni kana beekamoon beekuu isaaf Rabbi qofaatu beeka. Seetilars lafa Oromoo kana isa amma harkaa qaban caalaa dabalachuu warra barbaadaniif warra immoo waa hundaa gabaa baasan Oppiidiyoon bar haadha isaas gabaa baasa. Haadha manaa isaas gabaa baasa. Ilma isaas intala isaas gabaa baasa. Lafa abbaa isaas gabaa baasa. Lafa abbaa isaas Oppiidiyoo biratti waan hin gurguramne homtuu hin jiru. Amantaan isaas ni gurgurama, sabummaan ni gurgurama. Waan hin lafti abbaas ni gurgurama. Warra kanatu marji godhee mootummaa ijaarrate. Warri kuni ammaaf yeroof humna qaban. Isaantu warra kana diidu hidhaa. Abiyyiin ijoollummaa isaarraa jalqabeen beeka. Nama waliin jiraachuudhaaf namatti ulfaatu miti. Amalli isaa abbuma fedhe waliin jiraachuu danda'a. Akkasumatti ergannee quxisuu kos waan ta'eef gaafa waa itti ammaatti immoo dhufee waan nutti hafuura baafatee keessumaa gaafa lola baadimmee san akkasitti jiraanne. Waamnee wal erganna. Ka aadaattis isatu naaf xiqqaa. Inni na ergatee hin beeku. Kana quba qabaachuusaa garuu nan shakka. Odeessa kana quba qabaachuusaa. Waa tokko immoo argeensiin jedha beektaa jalluma jedhee miti. Dooktar Abiyyi mana hidhaatti waamee na dubbiseera. Waajjira isaatti. Na waamee gaafa na dubbise maaliif akkan ani hidhame kan inni quba qabuu fi kan inni itti himatame waliin argu. Waliin fakkaatu. Maal naan jedhee siin beekaa waliin guddannee waan jedhamu kana waan jedhame sana amma ibsuun barbaadu waan jedhame kana gammachuun akkamitti yaadaa jedheen ajaa'ibee jedha. Sodaatu natti dhaga'ame yeroon kana dhaga'u. Sodaa akkamiin natti dhaga'ame seete. Mootummaa biraa ka gurbaan kun quban qabnetu jiraayi. Ka odeessa isaaf ka biraa kennu. Ka biyyammoo akka biraatti hoogganu. Tu jiramoo maali? Nama jechisiisaa jechuudha. Tokkoof lama kan hin qabne qubattuu fi dallaalaa lafa Oromootu mootummaa walitti ijaarratee Oromoo joorsaa jira. Yeroof kafalmannu lafa abbaa keenyaaf lafee abbaa keenyaaf warra kana guuranii mana hidhaatti naqanii jechuudha. Inni kun itti fufu. Abbaan fixulleen jiru yoo Oromoon hin fixatin. Burraayyuu sabbanniif sulultaan waggaa tokko kana keessaa gurgurame waggaa 20 darbee keessatti hin gurgurame lafti. Amma akka gurguramaa jiru. Baduu fidhamoo baqachuu fidha kana godhuu namaan galu. Seetilarii fi birookeriin mootummaa ijaarratanii danqaatti seensisanii akka inni dhuman arganne sabni akka walitti bu'u gaaffii bara dheeraa akka ta'u qeerroon akka itti dhumatu lubbuun nama akka itti darbu ka godhu warra kana. Namni lafee abbaasaaf lafa abbaasaa irratti hin duune hin jiru. Hin laaffatu waan laaffatu natti hin fakkaatu. Gaangisterii Saawuz Afrikaa bargaaf tokkotti balleessuun hin danda'amu ulfaata. Gaangisterii Roomaa balleessuun ulfaata. Kan Naayiroobii illee balleessuun ulfaata. Humna qabani, maallaqa qabanii, loltuu qabani. Kan nama ajjeesu kan nama hudhu qabani. Mana manatti qabani. Taaksii gibira kaffalee kan mootummaa jiraachisu isaani. Gaafa mootummaan filatamu maallaqa namaa hiree kan filachiisu isaani. Mootummaa kana istaag gochisiisuu danda'u. Maallaqi Itoophiyaan qabdu harka isaanii jira. Laafaan ta'u. Anayyuu otu ta'e akka laafaatti kana jijjiiruu hin danda'u. Garuu jijjiiramuu qaba. Uummatis jaarmiyooleen siyaasaas beektotis namni hunduu mootummaa irratti dhiibbaa godhee filannoon sirnaa gaggeeffamee aangoon harka uummataa hin galu yoo ta'e biyyi kun ni baddi akka fokkisaatti baddi. Akka baay'ee fokkisaa ta'etti.
Warri sammuun isaanii qajeeloo immoo karaan isaanii daddabaaf dheeraa waan ta'eef. Warra sammuun asumeetu beektaa? Warri sammuun isaanii asume karaan isaanis asuma. Warri sammuun isaanii asume asumatti aangoo argatu asumatti sooromu. Warri sammuun isaanii gama laal jedhaman warri sammuun isaanii qajeeloo karaan isaanii daddabaaf dheeraa. Har'uma kasi mirqaansutti hin baatu. Kanaaf hidhaa akkasii kana dhaabanii warri karaan isaanii daddabaa fi fagoo waan ta'eef laafaa fakkaatan kun hin injifatu gaaf tokko. Isaaniin tuffachuu dhiisanii lolli Oromiyaa irratti labsame dhaabbachuu qaba. Hidhamaan siyaasaa Oromiyaati naannoo biraas hiikamuu qaba. Nagaan biyya kanatti bu'uu qaba. Komaandi poostiin ka'uu qaba Oromiyaa irraa. Sana booda uummata aangoo biyya kana jiraachisuuf yoo ta'e biyya ittiin geeraranii fi adda keenya rasaasaaf kenninaa fi jedhanii kana dhuguma jaallatu yoo ta'e yoo dhugaa ta'e aangoo uummatatti kennanii biyya hiree uummata biyya kanaa itti fufsiisuu qabu jechuudha. Bari akka addi bilisummaa Oromoo jedhutti isa alaa weerartuu fi qubattuun haasoftu miti addi bilisummaa Oromoo. Bakka jaalalli dhugaan hiree murteeffannaan jirutti bar Itoophiyaanuu xiqqoodha. Itoophiyaanuu nutti xiqqaatti. Maaliif Sudaaniin hin dabalannu? Maaliif Jibuutiin dabalannu? Maaf Keeniyaa dabalannee tokko hin taanu? Yoommoo wal dhiibuu, wal tuffachuu, wal jibbuutu ta'e haati manaaf abbaan manaayyuu siree irraa walirraa bu'u. Siree tokko irraa walii bu'u. Kana caalaagaa obboleessa kiyya yookaan falmachuu yookaan harka kennitee jiraachuudha kan mansiin jedhu.